galata addaa kan qabu warreen dhiiraa keessaa akkuma beektan Sa'ir Tuubii yookiin Adaamaa Tuubii galata addaan qabaa fi isatti aansuudhaan Shaashee Tuubiin ni jira akkuma beektanii Shaashee yookiin Hajji yookiin Abbaa Marqaa Gasa sirraan gadi yaatanii yaafi toodoo kashaa meetiyaa mataa qarree mormidhaan galaasaa shittuu. Hayya hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ashamaa harka fuunee anaa dhufu jechaan jira akkuma beekamu Itoophiyaa geenyee Itoophiyaadha akkana karaa Yemenitti deemine kanaaf waaqayyo haa galatoomu isinillee warreen daawwattoota kiyya taatan baga nagaan eegdan jechaa akkuma beekamu Raahel Tuubiin karaa Raahel Tajiititti akka jijjiirame asumaanan isin beeksan jedha kanaaf har'a Raahel maal taate akkanatti dhufte jechuu dandeechu innaa wanni nani dhufeef akkuma beekamu warreen afaana dhaabbataniif warreen hiriyaa kiyya ta'an hundaaf galata yookiin immoo akkuma beekamu isaanan galateeffadha jedheen dhufee har'aan isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota Raahel Tuubii akkuma beekamu chaanaalli kiyya yeroo baay'ee inni qorraa nan dhufan jedha viidiyoota kan gadhiisaa nan badaa kanaaf haalli amma YouTube irra jiru kun haal isaa qorraa waan ta'eefan badaa jira ni beektu Raahel jechuun haadha diraamaa miliyoona 4ti diraamaa dhugaa fakkeessee hojjechuuf immoo akkuma beektan hordoftoonni fi kabajamtoonni kiyya ni beektu chaanaala kiyya irratti oduun ta'in chaanaala Yaayaa Hoop jedhamu irratti akkuma beektani diraamaa paartii akka jaarsaaf jaartititti dhugaa fakkeessinee dalagaa turree kan biraa immoo 1600 waliin kan ilaalamee diraamaa Dammii jedhee hojjedhee Adaamaa Tuubii irratti akkasuma kan kiyya sakkanoo deemtan arganne Tuubii irratti diraamaa waa'ee durbummaa ijoollee wajjin dalagaa turree kana fakkaata kanaaf warreen sanaa keessa jiran warreen yuutuubara ta'anii fi warreen yuutuubara hin ta'iniif uummata sanaa uummatoota hiriyoota kiyya ta'aniif keessattuu uummata hangan dahee hangan biyya galutti nafaana dhaabbataniif galanni kiyya guddaadha uummata hundaafuu jechuudha yaani jeneraalidha galanni kiyya kana fakkaatan isiniin jedha isa taansuudhaan immoo addatti immoo galata addaa kan qabu warreen dhiiraa keessaa akkuma beektan Sa'ir Tuubii yookiin Adaamaa Tuubii galata addaan qabaa fi isatti aansuudhaan Shaashee Tuubiin ni jira akkuma beektanii Shaashee yookiin Hajji yookiin Abbaa Marqaa jedhamuudhaan beekama chaanaala irratti isiniin jedha hordoftoonni kiyya amma kunoo akkuma agartanii biyyaa dhufnee guyyaa 4 ergan xiqqoo buqadhee karaarra adanii hangaasii konkolaataadhaan dhufne ergan buqadhee booda jarreen kana galateeffachuudhaaf kanan dhiyaadhen isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma agartan jarreen kun warreen na bira dhaabbatanii kan biraatis ni jiru jarreen kana jarreen kun sadee warra na gargaaran warreen kunis ni jiru warreen yuutuubaran ta'inis isiniin jedha akkamittiin isinitti ibsaa ittaansuudhaan akkuma beekamu haadha sabkee bar yookiin waan kooshoo ni beektu addatti dhalaan galateeffadhu keessaa addatti mana ishii dhiistee maatii ishii dhiistee hangan ani ka'ee of danda'ee bakka ulmaatii ka'ee of danda'utti kan na gargaare ishiidhan jedha asumaan ishiillee baay'een galateeffadha ittaansee hiriyaati akka waggaa meeqa waliin turre ishuma faana haadha sabkee barii fi gannat heeruma tokko wal barree isiniin jedha ishiillee akkattan addattan galateeffadha jarreen kana na galateeffadha akkuma beekamu chaanaalli kiyya chaanaala lammataa banii jira chaanaala kana kanan baneef mucaa kiyyaaf sabaaffisii fi akkasuma musabaafis jedheetinan bane chaanaala kana chaanaalota aziranitti kan akka Adaamaa Tuubii kan akka Shaashee Tuubii jalatti Raahel Tajii jalatti liinkii isaanii argattu inshallah subscribe fi like gochuudhaan akka chaanaala mucaa kiyyaa kana bira dhaabbattan
asumaan isin gaafadha. Kanaaf warreen an isiniin jedhe kana warreen mana yeroo hunda'u nafaana dhaabbatanii mushtashfaa nafaana bulanii konkolaataa fidanii na fudhataniif warreen mucaa kiyya faana dhaabbatanii akkasitti hanga dhaqee galutti na gargaaranii fi ammas dhufee immoo haala gaariin na simatanii. Kanaaf maaliif viidiyoo waraabinoo jettan beekatinan namaan na fudhadhaan jedhini maaliif namoota baay'ee piraankii irratti hin dalagee piraankota saniifaniin isiniin jedha. Ergan piraankota kana dalageen viidiyoo kana isinii gadhiise. Kanaan boodas immoo piraankoonni itti fufuu piraankiin ani namoota sanaa irratti godhee ni jiraan isiniin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya akkuma beekamu chaanaalli kiyya piraankii qofaa odoo hin ta'in chaanaalota addaatirra taanirra adda wanni si godhu akkuma beektanii gaafilee afaan Oromoo fi gaafilee dogoggorsiisuudhaaf gaafilee naannoo gaafilee afaan Oromoo qaban isiniin jedha. Kanaaf har'a ibsuudhaaf kanan isinitti ba'e akkuma duraanii alarra deemee yookiin immoo hadeeqaa deemetinan isinii dalagan isiniin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya warreen kana naa galateeffadha. Akkanuma isiniin jedhe waan kootuubii Gannat baay'een galateeffadha. Ittaansuudhaan Sa'iid Shaasheetuubii Habdii warreen kana walitti ni jiru. Addatti garuu nama lama addatti nan galateeffadha. Akkuma beektanii waan kootuubii mana ofii gatte Sa'iidillee yookiin Adaamaatuubiin hangan dhaqee mana maatii kiyyaa ga'utti yookiin adan irraa baanee xiyyaara seenutti nama bilbilaanis ta'e yaadanis ta'e hangan dhaqee xiyyaarri sana adanilla balali'utti dhugaa dubbachuuf Sa'iid nafaana ture yaadanis maalidhaanis achiis dhufee waan hundumaan isa na bira ture nafaana ture. Akkasuma maatii Sa'iid haadha manaatis mucaasaatiif inshaallah du'aa godhaafin isiniin jedha. Wantin ani har'a dhiyaadheef galata kanaafin isiniin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya akkuma beektan biyya geetinan dhufee amma akkuma duraanii yookiin immoo haalli duraan keessa tures baay'ee anaaf ulfaata fi yeroo mashquula yookiin immoo yeroo biizirran ture haalli jireenyaa yeroodhaaf kan xiqqoo masanaakilii natti ta'e ture. Isaaf akkuma beektan Raaheltuubiin akkuma diraamaa irratti masanaakiloota baay'ee dabartutti jireenya ishii keessatti yookiin laayifii kiyya keessatti masanaakiloota guutuu darbuufis waa hunda gochuufis obsesnan qabaa isiniin jedha. Wantoota kana hundumaa bira darbeetti nan har'a as ga'ee magaalaa Sana'aa yookiin Yemen magaalaa Yemen Sana'aatti deebi'een isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma beektani namoota nama gargaaranii yookiin immoo namoonni nama bira dhaabbataniif baay'ee gaariidha. Waaqayyo isaaniif jazaa isaanii yookiin immoo harka isaanii isaaniif deebisu. Maaliifin ani nama dogoggortuudha nama mufachiisuu hin danda'a yookiin nama aarsuu hin danda'a. Bakka kiyya bu'ee waaqayyo jazaa isaanii yookiin immoo harka isaanii deebisuuf hin jedha. Asumaan ummatoota Sana'aa ummata Oromoo Sana'aa keessa jiraniif sabaaf sablammoota nafaana dhaabbataniif hunduma isaanii ni galateeffadha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kanuma fakkaataa yaanni har'a ani qabu yaada qabdaniif yookiin immoo gaafilee qabdaniif yookiin immoo yaada chaanaala kiyya irratti qabdan hundaaf koomentii jalatti naa barreessuu hin irraanfatina. Yaada qabdan hundumaa ifaaf bilisaan yaada poozitiivii yookiin immoo yaada negatiivii ta'e qabaachuu dandeessu. Kanaaf yaadota keessaniif poozitiiviidhaafis negatiiviidhaafis warreen na arrabsan warreen na eebbisaniifis ani maamila kiyyaaf yookiin hordoftoota kiyyaaf haalli kiyya yookiin fuulli kiyya isin hundumaafuu wal qixan isiniin jedha. Kanaaf inshaallah viidiyoolee biraatitu jira. Viidiyoolee biraatiin viidiyoo sanaa irratti waraabame viidiyoon biraa ni jira. Viidiyoolee biraatii fi yaada biraatiif akkuma beekamu haala diraamaatiin walitti deebinaa diraamaa barreesseera. Inshaallah namoota qindeessan jira. Akkasuma diraamaa miliyoona laalame saniin daran kan dalagamu jira diraamanii abdiidhaan na eegaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatii fi yaada biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa fayyaanaa ta'a isiniin jecha galatooma.